Kaabineef kaadireen tortoraan tokko ammoo dhimma kana irratti yaada kennu sodaatanii saalfatan. Ati gurri kan kee ka eenyuuti jettee gurra ofii akkamiin nama gaafattu gurri. Baardar kan Amaaraa yoo taate Finfinneen kan Oromiyaati. Gurri kan keeti. Fuulli kee feeti. Iji kan keeti waan. Dhimmi anadha yaada irra kennuuf dhiyaadhe dhimmoota wayitaa'oo ta'anii kan amma dhimma magaalaa Finfinnee wal qabatee gaafii waggaa dheeraa Finfinneen taniin eenyuuti dhimma jedhu irratti namni aga sadarkaa mootummaatti jalqabee nama dhuunfaas ta'e namni kamuu kan Oromooti jechuu irratti yaada kennuu dadhaban irratti yaada tokko kennuudhaaf dhiyaadhe Finfinneen kan eenyuuti gaafa jedhan Baardar kan eenyuuti. Baardar kan Amaaraa yoo taate Finfinneen kan Oromiyaati. Handhuura Oromiyaa akkamitti ofirraa murtee nama biraatti eenyu jettee walgahii irratti dhiyaatte marii irratti gaggeessuun kun qaama mootummaati. Dhimma mootummaa irratti baay'ee tokko natti dhagahama. Namni gaafii kana gaafatu har'arraa qabee gaafii akkanaa gaafachuun barbaachisu. Ati gurri kan kee ka eenyuuti jettee gurra ofii akkamiin nama gaafattu gurri kan keeti. Fuulli kee feeti. Iji kan keeti waan ta'eef dhimma Oromiyaa fi Oromoo wal qabatu irratti eenyu nun ilaallatu. Oromoof Oromoo qofa waan ta'eef Finfinneen tan Oromooti, tan Oromiyaati, handhuura kenna. Kana ammoo irratti walii galuu danda'uu qabna. Kaabineef kaadireen tortoraan tokko ammoo dhimma kana irratti yaada kennu sodaatanii saalfatan. Hin qaaneffatan. Baay'ee isaanii argineera. Gaafii gaafatamanii miidiyaa mootummaa irra dhiyaatanii sodaatan jiru baay'een isaanii. Maaliif akkana? Namoota akkanaaf akka akkana kaanii akkana dubbachuun gaarii miti. Kanaaf Finfinneen tan Oromooti, tan Oromiyaati. Kana booda yaadni akkanaa yoo dhiyaachuun qabu. Afrikaa YouTube, Facebook, follow, share, comment godha galatooma.